Dhibeen kaansarii fiixee gadameessaa sababa vaayirasiin kan dhufu ta'ee dhibee akkuma salphaatti karaa walqunnamtii saalaatiin nama irraa gara namaatti darbuudha. Biyya keenya keessatti dubartoota baay'eef dhukkubbii fi rakkoo fayyaa guddaa irraan gahaa kan jiru ta'ee dhibee baay'ee cimaa ta'ee fi lubbuu isaanii dabarsuu danda'uudha. Dhibeen kaansarii fiixee gadameessaa talaalliidhaan ittisuun kan danda'amu yoo ta'u, dabalataanis walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne irraa of eeguudhaan dhibee kana irraa of baraaruun ni danda'ama. Talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa marsaa tokkoffaan shamarran umriin isaanii waggaa 14 ta'aniif onkoloolessa bara 2012 keessa kan kenname yoo ta'u, marsaa lammaffaan ammoo ji'a 6 booda osoo kennamuu qabu sababa dhibee koronaatiin osoo hin kennamin hafee jira. Talaalliin kun bara kana amajjii 17 hanga 21 bara 2013 shamarran asiin dura marsaa tokkoffaa fudhatanii marsaa lammaffaa osoo hin fudhatin hafanii fi akkasumas kanneen haaraa ta'anii umriin isaanii waggaa 14 ta'an hundaaf manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi dhaabbilee fayyaa hunda keessatti ni kennama. Kanaafuu shamarran as dura talaallii kana hin fudhannee fi bara darbee marsaa tokkoffaa fudhatanii marsaa lammaffaa hin fudhatin hundinuu manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa dhiheenya isaanii jiru keessatti talaallamuu ni danda'u. Shamarran talaallii kana fudhachuu akka danda'aniif maatiin, guddiftoonni, barsiisonni fi hiriyoonni deeggarsa barbaachisaa ta'e haa taasifnu. Yeroo talaalliin kun kennamutti of eeggannoo ittisa dhibee koronaa hojiirra oolchuun talaallii kana fudhachuun mirga shamarranii yoo ta'u, talaalchisuun ammoo dirqama hunda keenyaati. Waliin taanee dhibee kaansarii fiixee gadameessaa haa ittisnu.